Fana banani dachi soban nalame ya abdi ko duga badide bisu foda mino darafame ya abdi ko ya rabino birmadu dadane rano game ya abdi ko duga tuhi kaduru bare dubin adilu game barika thai gagadandi game mali ansi jalami dame mali ansi jalami dame warri kenya warra dugale lisuda fali kenya sitna gada debi suda fali kenya sitna gada debi suda sitna gada debi suda sitna gada debi suda sitna gada debi suda Kia bona samni lelisu siya din abdikia abdin jarra tokicha nuwal jalate manu dorsisu sidamna koba natirorisu nuwal jalate manu dorsisu sidamna koba natirorisu Kenya tawale ya abdi ko garagaltu barana mo min laf mata sawalale ko tabdi ko baradu fe darugabi utungala Kenya tate ya abdi ko gada dondun altu gafagada Kenya tate batika thai gagadandi kame mali ansi jalami ame mali ansi jalami ame warri kenya warra dugale lisuda fali kenya sitna gada debi suda fali kenya sitna gada debi suda sitna gada debi suda sitna gada debi suda sitna gada debi suda sitna gada Haye musikan ni gaha danga kanani haye kanani galatomi fariyar gaddu yoyya baganagan duftan jirada baganagan jiratani akkam jirtan jirtu me sena cululeni sena girrisani sena hundi khenya mabarri khenya sena me arrantana agenda lama qabna agenda lama qabnu wae gulalli yohan auditi yohan review يوخان أديمسا وقالم أبي خيسة دبري خيسة دبنا يشول أرانتنا ولي تشوفنا يشولا تلما فواي كورونا را دبنا تسدف فواي الربوسا كم عادات هنيا سني دبنا أنا أدفو بعنا جان دفتني دهدا بكم جرتني سلامني خنيا سناجه أوسو خرا أجندة تين دبرة مي فيديو خنا شير كودا ولينك كودا مالف أما فيسبوكين سببا كورونا تين جام تهجرا نوتيفيكيشن إرجو إيسجرا يو أتومان جل ديمتي برباد دملة أما نوتيفيكيشن إرجو وان ججباتف نامو أكتو كوسي دقيفتوف مي شير كودا هدو برباتشتا وان أبي وقال مان خنا خيسة دبرة أرومو مال رابوفته أرومو مال ميدمتي وان جتو وقال مان خنا أبيوت يوخان أبي رادو برناتشولا تلما فا واي كورونا رادو بنا تسدفا الربوس متين يسن تكو وان اما ديوتن دلتي رادو دبچا جرو سن رادو بنا نموت خرر خخيني جرا نموت سنيرا خرا وان دبتمو قمنو دبنا چور سو اوسو خرا اجنده تين دبر عمل بغنغان دفتني امو امته خيني ور ولغا ورّا ديوتنا ورّا خرا شواليتا جوجي بورنا ورّا إنترنت في تلفوني سنة راجعته
isinii deebi'ee baga gammaddan baga nagaa walit deebine isiniin jenna asumaanuu baga bilbilli isinii deebi'e krediitii hannamuuf mootummaa osoo hin taane warra asirra taa'ee isiniif sagalee tahaa ture warra haa xiqqaatu haa guddattu dhagaa isinii darbaa ture krediitii yookaan galanni jara kanaaf gaamalee mootummaa miti maaliif jennaan mootummaan ogguma duraatu lammii tokkorraa mirga bilbila cufuun qabu mirga odeeffannoo cufuu waan hin qabneef mirga internet argachuu waan cufuudhaaf mirga ittiin qabneef cufuu isatti inni badii isaa fudhachuu qaba malee inni waan galatoofamuu qabu asirratti warreen galgala ganama asirratti obbolowwan keenya warra wallaggaatiif iyyaa turtan hundi keessanuu galatooma interneetni isinillee warri isinii deebi'e baga gammaddan baga walib baane qilleensaan baga walib baatan isiniin jenna koronaa gizee ja'an amma warri wallaggaa fakkeenyaaf warri waan qabdaniin internet odeeffannoo keenya argattan dhukkuba koronaa ja'an tokko dhufee jira dhukkubni koronaa san maqaa paartii osoo hin taane dhukkuba akka ta'e bara vaayirasaa qufaan dabra waan akkasiiti koronaa ogaa ja'an amma isaan dhiyootan akka dhageenyetti koronaa jecha jookan ogaa arganiihu beetanii opiniyoon tun gudhan maqaa waan jijjiirrattuuf biltsiginnaa jecha jootu koronaa waan ja'ame itti fudhataa jira warri keenya garii warri ji'a sadiif erga interneetaaf bilbilaan adda citan addunyaan erga adda citan warri hunu ammaan tana interneetni gadhiifameef koronaa jechuma joo kanaahu biltsiginnaa waan koronatti maqaa ammallee jijjiirate maaliif gargaggali opiniyoon bakka takkan teessu kalee opiniyoo arra ODF maali yaa ODP dha arra biltsiginnaadha maybe arras koronaa taate jedhanii yaadanii wanni sun koronaa miti obbolowwan keenya wallaggaa warreen interneeta ji'a sadii dhabdanii bilbila ji'a sadii dhabdanii odeeffannoon addunyaarraa isinirraa citte dhukkuba koronaa jedhaniin tokkotu chaayinatti uumame dhukkubni sun kanama galaafachaa jiru yoo xiqqaatte nama 50,000 addunyaa teenya irratti ajjeesaa jiru kana quba qabaadhaa kana booda irratti raasoodaa jechuudha so kanaafu shaahii teessanis dhugaa amma mana tatteessanii irra guddaa keessa warri high speed qabdan mana tatteessanii waydalaa qabdanii shaahii dhaabbadha video kana share godha arra abiyyi inni gulaalla waan inni waggaa lama keessa dabre jechuudha maaliif guyyaan irraa kun guyyaa waggaa lammaffaa abiyyi tarka ol qabee oromoon yookaan qeerroon hoodhu qulfii jettee itti kannite gaafa amaanaa teenya fuudhee itti kakate guyyaa waggaa lammaffaa isaati so waggaa lamaan kana keessa abiyyi maal oromoof buuse maal oromoorra buuse maal oromoo miidhe waan jettugaa arra haajii xinxalaa karaa miidiyaa isaatiin arra kana xilaanxillaa jechuudha yookaan xinxalla jechuudha isinii galee share gochuun dagatina maalif facebookin jaamtee jira the whole world is sharing live video now addunyaan guutuu live video fayyadamaa jirti waa'ee sababa koronaa even televizyinii xaabiyaan hundi live video fayyadama inuma facebook jabaadhahu servera guddaa qaba bakka information itti store godhu jechuudha waan kana gaggeessuu isaatiif serverri isaa kanuma asumaanuu dinqisiifamee galatoonfamu jechuudha gama ajandaa keenyatti waggaa deebinu abiyyin waggaa lamaan erga aangoo fudhatee arra waggaa lamaan isaa kakate jechuudha asirratti wanni oromoof buuse jennee yoo laallee barbaadee akka hajii xinxalatti niin dhabe jechuudha wanni inni takka godhe yoo jiraate ta duraan dura abbaa Tsahaayyee fa'aa aangoo irraa ari'uu isaa tolchee jira Saamoraa Yunus fa'aa kaasuu isaa akkuma dhufeen san tolchee jira lamaan tana oromoof buufate mataa isaatiif buufate san Allahu alam rabbii beekaa jechuudha immoo ta oromoon sila akka leencatti qooda Itoophiyaa ja'an san keessatti qabsootee waggaa 4-5 addan cinneef qabsoota nagaggeessaa turte mirga ifiitiif falmachaa turte waggaa lamaan amma keessa dabarre kana keessatti na gurbaa isin abbichuu jettanii yookaan ilma abbaa gadaa jettanii kanuti jechuun dhiifnee ilma minilik jenneen kana maal irraa buufattee waan jetturraa arraan tana haajii xinxalaa keessa isinii deddeemaa jechuudha ta wanni inni oromoodhaaf buuse percentii takkan taatu yeroo hanga amma maaliif jennaan inni empire mataa isaa jaarrachaa jira inni aangoo isaa jaarrachuudhaaf fuuldura isaa tolfachuudhaaf nugusummaa isaa san jaarrachuudhaaf haala mijjeeffachuudhaaf waa hedduu waggaa lamaa kana keessa badii gurguddoo hagana takka lama jenneen dhumamne san irraa dubbannaa jechuudha amma kanneen wanni tarreen amma akka haajii xinxala qabxii qabadhe jechuudha akkuma dhufeen abiyyi waa haasoon inni godhe waa'ee wallaggaa san jechuudha ani yoo wallagga dhaqee wallagga irratti namni xiyyaa fi warri jimmaa fi warri wallaggaa waan wal fixu kanaaf hin dheene jee sadirraa eegale takka jaa ta lammaffaa badiin inni hojjete nuti opiniyoon wayyaanee jaarrate ODP haa taatu jenne maqaa bareedaadha inni hundi keenya addunyaarra walii galle edaa inni ODP oggaa jijjiirus edaa biltsiginna jijjiiruuf deema already garaa waan qabu waan jiruuf
tunilleen nuuf waan gaarii fakkaatee moo badii taate maal ta'uudhaan dhaabuma haa xiqqaatu haa guddattu nama jala rarraatee jiraattu san tanuma ergamtee jiraattu san ta maqaa Oromootiif Oromiyaa qabattee waggaa meeqaaf turte isiisan balleessu kunis badiidha. maaliif dhaaba maqaa OF keessa jiru haquun isaatu akka badii fudhanna. OPDO ODP jijjiira ODP ra biltsiginna jijjiira jechuudha. Biltsiginna arra koronaa ta'e kana jechuudha. Talamaffaa badii sadaffaa yeroo duraatiif waan Oromoo suukanneessuu fi waan Walaayitaa suukanneessu waan sabaaf sablammoota hunda jinneessu wanni inni godhe muuzeema jaaru. Muuzeema san erga inni jaare namoonni keessa bahanii Haaji Xiinxalaan faan Minilik halkan hirribatti itti dhufaa siidaa Minilik hanga naan jedhan gahee jira jechuudha. Nuti waan dhufaa deemu beeyna waan namni tolchuuf deemu waan beeynuufi galgalaa ganama isinitti yina jechuudha. So kanaaf tokkoffaa muuzeema jaaree Minilik jaaree Haayila Sillaasee tolchee badii isaanii waan isaan balleessan osoo biran kaayin kana tolchu. Namni kana tolchu namni mootummaa coomsaa keessa jiru he has no right mirga muuzeema jaaru tun qabu ta duraan dura. Muuzeema namni jaaru hayyoonni seenaa wali qabamanii universitoota Itoophiyaa san guutuu keessa wali bahanii qoratanii wali galaniiti erga mootummaan coomsaa kun dabre booda abbaa barbaadan muuzeema badii isaatii fi toltuu isaa wajji bakka barbaachisu jaaran malee kun muuzeemni kajaarame fedhii Abiyyiitii fi fedhii Daani'el Kibratiin jaarame jechuun muuzeemni kun. Muuzeemiin eenyu? Muuzeemiin Minilik fi Haayila Sillaasee fan keessatti ta'a jechuudha. Kabadiin isaanii irra hin jirre ka tolfame jechuudha. Muuzeema kana keessa namoonni tokko akka nutti himanitti isin hin dheyne nutu keessa jira warri ja'an. Odaanis ni jira wanni ni jira jaan nuti odaan isaan jaaranis odaa ijoolleen taphattu ijoolleen waraqarraa tolchitu ka fakkaatu waan Oromoo arrabsiisu malee waan gaarii inni tolchee agarra jechuudha. Tabira interneeta cufu interneetaa fi bilbila Gujiirraa Booranarraa Shawaa Lixaarraa Wallaggarraa ture jira jechuudha bubbulee jira jechuudha. Kun cufuun badiidha Oromoorra. Oromoo odeeffannoorraa kat godhuun kun badii guddaadha jenna jechuudha. Tabira wagguma lamaa kana keessa wanni biraa wanni godhame sababa Jawaar irratti aggaammi godhame ajjechaa Jawaar irratti aggaammi godhame kunis badii guddoo Oromoo irratti maaliif jennaan Jawaar Mahammad jaalannus jibbinus ija Oromooti nama Oromoof jecha galgalaa ganama biyya alaa kana keessatti lammaas ta'e Abiyyis ta'e warra arraan tana aangoorraa futtuq jedhu kan takkaa maqaa isaanii dhageenyeen beekne namni dura qabsoota eegale Jawaar Mahammad as keessa taa'ee sa'a 24 akkumaan dheengadda jedhee wayyaanee khaleedhaan seenee tiruu tortorsee tiruu keessan afaaniin achiin jedhee buttu godhee baasee wayyaanee buqqaasee Jawaar Mahammad irratti ajjechaa godhu. Kunis badiidha Oromoo irratti badii gaggeeffamtetti fudhannaa biyya. Share godhadha. It's very important. Waggaa lamaan kana keessa waggaa lamaan Abiyyi exactly waggaa lamaan akka arraate jechuudha. Inni harka ol qabee kakatee waan badii dila kana godhe jechuudha. Tasadaffaa Amboo irratti hiraata qopheessee qarshii miliyoona 5 ol qarshii miliyoona meeqaan beeku exactly meeqa akka ta'e guuree Amboon werkuin godhaa je'ee nutti dhaaddatee nu gammachiisee maal je'ee Amboo sanuu deebi'ee xayyaaraan guyyaa kaan irra balalee deebi'ee Amboorraa interneeta cufu kunis badii takka. Tabira namoota afaan Oromoo dubbatan nafxanyoota afaan Oromoo dubbatan hedduun isaanii baay'een isaanii warreen arraan tana gaafa OPDO keessa turan gaafa ODP keessa turan warreen lammaan ol guure san hundi koomishinara poolisarraa eegalee itti aanu Oromiyaa Maariyyoo Jinni hunda isaanii warreen silaa quuqama xiqqollee quuqama sabaa qaban qabsoo tanaa jecha as dhiyaatan akka eenyu maqaan isaa hedduudha maqaa isaanii dheefixuu danda'u jeroota kana hunda maal gochuudhaan ari'uudhaan aangoorra. Eenyuun bakka buusuun warra afaan Oromoo dubbatan nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu nafxanyaa kiriminaala taate yeroo haga gaafa mootummaan Ihaadig jiru gaafa nuti qabsoo waggaa 5 qeerroon teenya gaggeessitu ijoollee teenya ajjeesaa baate ijoollee teenya hiisisaa baate hundeesi karaa aangootti ol fiduu jechuudha. Kana ka godhe yeroo Abiyyi keessa jechuudha aangoo Abiyyi keessa jechuudha waggaa lamaa kana keessa godhame jechuudha. Tabira ministeerota Oromoo keessattuu ministeerri haguma gaafa wayyaanee jiruuf haguma gaafa dargii jiruuhu aangoo gurguddoo Oromoon arra yeroo amman tana hin qabdu. Tanallee jala muraa baradhaa jira keenya. Kunis waggaa lamaan kana keessa ta'e. Waggaa lamaan kana keessa aangoo qulfi akka jirutti erga muummicha maali itti gaafatama haajaa biyya alarraa eegalee hunda ilaa unatuu bilaataa as jiru Minisootaa jiru hunu amma dhiyoo tana ari'ee jira isallee jechuudha.
maal gochuudhaan aangoo qulfii bakka taate hunda fuudhee nafxanyatti hiru kana godhe eenyu Abiy waggaa lamaa kana arra gulaalii jira keenya review jira okay arrabaa mitiin jirjirina waa waggaa lamaa maaliif guyyaan arraa kun guyyaa Abiyyitti Abiy harka ol qabatee amaanaa fuudhee kakatee jechuudha immoo kakuu isaasan bakkaan ga'e moo hin geenye Oromoof maal bu'aawuse yoo dubbifnee fixuu hin dandeenyu jechuudha khabira Abiy mataan isaa ummata arrabsu mangaajee ummata arrabsu waltajjira taa'ee ummata arrabsu sablammoota gaafa warri kibbaa walitti dhufan arrabsu bira hutee dabballoota Oromoos taate sablammoota arrabsan ijaaru ummata hayyoota xiqqeessan ijaaru kaan godhu biyya alaa jiran barbaadee kamtuu irra dhageetii qaba kamtuu irra mul'ata qaba kamtuutu rakkina qaba yooniin bite je'ee Oromootti kijibee nuttillee kijibee ani $300 nyaadha jecha warra akka Dr. Tanakhaatiif $6,000 kafalaa je'atti warra akka Leencoo Baatiitiif $6,000 kafalaa warra akka Biraanuu Leenjisootiif $6,000 kafalaa maallaqa addunyaan gargaarsa itti kennite maallaqoota kana walitti qabee kijibaan inni $300 fudhadha jechuudhaan ummata kana doolaara isaan asitti akka arganiin beeyne warra asitti takkaa qarshii $1,000 takkallee seef godhachuu dadhabe je'atti $6,000 kafaluudhaan ummata akka arrabsan ummata Oromoo akka xiqqeessan godhaa jira jechuudha. خبرة مسجد قبته خون اللي وقوم لمان أبي خيستي دانيل كبرت أفاني ساتين إسلامني ببلة تاجرة موتمان مالي بزنس إسلام ببلة تاجرة شوران أما اللي دانيل كبرت إرجعني هاسي تربان تكتاي مسجدوني أفرقياتك قبتن إموني دو فمملي مسجدني صدمي شنيس وقوم لمان خنا خيس قبتيشو سوغا أما أبي وقال ما خنا خيستي أورمو راف بوان إني بوسي مالي خنا مالي في أورمو بوا واني أدتي مات سجتشيسا إثيوبيا في بوان إني بوسي مالي مان جنة نانجتشو ديسا واني جنو في أورمون نما أددرو مان غافا فين خيستي وري أرانتنا يو تابوني توكو بوئي سبب تابوني لفا فين خيسا بوئي تازيا ورقل تيف لفا تابوني كبتسن ورفولي خن نجرخون أرى وري فين manatti irsaasaa fi qalamni ergamaa fi waa hundi godhamaa fi bira kutee paarkiin ijaaramaa fi jira. Kun hundi gaafa Finfinnee qeerroon teenya gaafa achi dheeyxee addabaabaayii keessa dheeyxee poolisni wayyaaniin akkasii cafeexusan maskootiidhaan laalee iyoo gaddaloo iyoo mattaa'u iyoo እንደዚህ አድርገው warri jiru sun arra isaan qabsoo Oromoon itti falmattee asiin geeyse qabsoo qeerroon asiin geeyse silaa bu'aa fi waa irra argachuu qabdu arra waaniin isinii tarreesse kana hundaan qeerroodhaaf takka Oromoodhaaf kafalamee jira jechuudha. Bakka warri silaa gaafa Oromoon qeerroon qabsoo gaggeessitu gaafa wayyaanee warra Finfinnee hudduu keessa dhiittee 97 booda mana galchite booda warra takkaa sossoohuu dadhabe qeerroon qabsoo tana asiin geeyseef arra osoo wanni takka hin godhamin warra saniif waa tolfamaa jira jechuudha. Sun kuni maali Abiyyi gulaan lumatti Abiyyi waggaa lamaan dabre kana abjuu mataa isaa gaggeessaa jira jechuudha. So kanaaf abjuu mataa isaa mansalaala yookaan durjii godhatee Oromoo irraan bahuudhaan warra qabsoo Oromoo keessatti hadhaa hamtu gaggeessan irratti tarkaanfii fudhachuudhaan biyyoota biyya alaa hunda dhaqee nama nagee buusuu jechuudhaan noobeelii fudhachuudhaan isin galee immoo biitii harkaa baatee hunu ammaan tana bocolamtee jirti. Kun ajandaa guddaa fedha. Amma waa'ee Itoophiyaa ikonomii Itoophiyaa irraayin isin haasawa maali hegeree Itoophiyaa waan jiru haasawuudhaaf ifiifuu toopikii tokko ajandaa tokko fedha jechuudha. Maaliif we know crisis koronaan addunyaarra fidaa jiru waan argaa jirruuf jechuudha. Isin galee soo kanaafuu isin taaftetti guutaa waan gurguddoo jedhee natti mul'atamu jara kanaan kaayee waggaa lamaan kana keessatti Oromoon Abiyyirraa zero wanni isin argatte waa takka hin jiru nothing. Arab Oromoon Abiyyirraa wanni isin argatte yoo jiraatte dhiitamu ajjeefamu dhifama khaleelle jimmarratti ijoollee akkasii hidhamteen agartanii kunilleen waan gaafa wayyaaneen tahin arra bulchiinsa Abiy keessatti godina inni dhalate keessatti arraan tana Oromoonni ijoolleen teenya qeerroon Jimmaa mana tokko mana hidhaa keessatti akkasii guuramanii akkasii duudaa cafaqamaa turan. Kunis yeroo Abiy keessatti haa jira. Isin galee soo kanaaf akkana tarrisnee lafa keenya jechuudha. Wanni Abiy hin dhumattu isintu itti guuttate jechuudha. Wanni waggaa lamaan kana keessatti Abiy Oromoo godhe miidhaan inni Oromoo irra godhe waan Oromoo addaan facaasu waan Oromoo gandaan facaasu Oromoo arrabsu Oromoo arrabsiisu
khaan ni jiraame waan hin jaamne oromoo irra jechiisaatima waggaa lamaan kanas geenye jechuudha tana fakkaate jechuudha wanni abiyyi asiin gee jechuudha tabira ammallee koronaa sabsachuudha waa hedduu deemaa jira koronaa sabsachuudha Itoophiyaa keessa koronaan sirriitti ummatatti osoo hin himamne politikaan koronaa taphatamaa jira akkuma ammaan dura iyyine san ji'a tokko dura abiyyi dhaabbadhu abiyyi xayyaara kan dhaabe eda abiyyi ni fedha isiniin jenne koronaan akka galu fedha immoo rabbii miskiin haqa miskiinaan eega arra isin Ameerikaan taajabina Ameerikaan nama kuma 200 qabamee jira positive kuni khateef maali beeytani waan test taaniif yoo test taate namni khaysaa siba mortality rate yookaan du'a namaa khaysaa baafta achi khaysaa sinigale so waan hedduudhaan wanni gooteef arrantan Ameerikaan namoonni irraa du'an xiqqaatullee garuu namoonni qabaman hedduun argamu waan test godhamaa jiraniif Itoophiyaan arrantana ila amma nama manatti hin galchine ila amma namni wal khaysa akka lubbuu deemaa jira jechuudha we don't know rabbiin irraa qabu waan biraan jennu rabbummaan waan kana akka irraa qabu du'aa igoona waan biraan jennu jechuudha garuu tana khaysa waan iccitii deemaa jirtu waan fonqolcha mootummaa naannoo Somaalee irratti abiyyi gaggeessuuf ka'e akka naannoo Amaaraa san ammallee koronaa sabsachuudhaan sunillee harka kashifee jira waan akkasillee yaaliin godhamee jira waan jettullee gurana bu'aa jirte jechuudha sinigale soo kanaaf abiyyiin ammallee paartiin biltsiginnaa ja'an ifiifuu koronaa caalte jechuudha nuuf waggaan lamaan kun koronaan kun yoo addunyaa girgireessu jiraatellee nuti immoo bakka hafuura baafanne jeetti ilmaan Oromoo bakka hafuura baafanne ja'anitti ifiifuu paartiin biltsiginnaa ja'an yookaan abiyyi ummata Oromootti koronaa ta'e jechuudha maaliif Itoophiyaan jenne Oromoo qofatti because Oromoon 97% namni waggaa shanan wayyaaneen itittee teessan qabsoota nagaggeessaa ture qabsootanaaf aarsaa kafale ilmoo lubbuu ifi itti gabbare lafee itti caccabse dhiiga itti gannaqe waan Oromoo ta'eef irraa dubbannaa jechuudha kanaaf Oromoo maaliif miidhaa waan qabsoofteef argachuu miti miidhaa biraa irra gahee jenna jechuudha bulchiinsa abiyyi jalatti tana akkana nu hubadha soo kanaafuu koronaan kun we don't know rabbi haa beeku hedduu hammaataadha namuu bakka dandeessanii haga dandeessan immune system keessan eeggachaa du'aa'ii teessan godhadhaa salaata keessa waqtii salaata haga mana jirtan waan sila fix godhuu qabdan fix godhadhaa waan jireenya waan itti yeroo qabdan amma yaaduudhaaf yeroo qabdan waa tolchuuf yeroo qabdan waa barachuuf yeroo qabdan waa hedduu godhuudhaaf maaliif teknoolojii ni jira YouTube ni jira waan adda addaa jira baradhaa haga mana keessa teessan kana dalagaa homeworkis daleessa ifillee qaraa barnoota keessattis jabaadhaa waan akkasii irra dalagaa tana tagama biraata irra buusaan video gabaabsuudhaaf irra buusaan waa'ee kalee miidiyaa baname san dubbachuu fedhu garuu dirqama wachumaaf jechuu bakka bareedaadha amma isin akka hamtu fudhatan jechuu doowwaari akka hamtutti fudhatina namni dhugaan isin himanne Facebook kana gize asirra teenye live haasoynu Facebook live kana yeroo haasoynu personal opinion keenya haasoyna asirra dhufne yeroo naami jooyteettiin as dhufe yaada kiyyeessin hojii share godha isinu wanni akkana nu laaltaniif wanni akkana heddummaatanii attention nu kennitaniif nuti itti yaadne yaada keenya waan akka dubbannu waan beeytaniif itti yaadanii dhuftanii nu laaltan jechuudha feenu haa arrabsinu feenu nama haa qeenu feenu waa haa xilaanxillu feenu waa haa xinxallu garuu arraan tana kaan manatti isin irraa galee jira fayyaa argadha maaliif jennaan Facebook live fi miidiyaan tokko miti miidiyaan gaafa ati background tolfattee if tolchitee dhufte dubbii qotte dubbiin te kololo jechuudha gaafa ati YouTube taate akkana miidiyaadha namoonni godhaa jette hin taatu maaliif jennaan takkofa taayyee dadaa ni beeytan taayyee danda'a kun namicha suyumta shooma jaan ni beeytanii mi mana hidhaarraa wajjin bahan bakka takka andafta media waan jamu tokko itti yaadanii namicha qarshii 500 account isa keessa argan suyumta shooma galgala ganama duulli isaa juwaar qofa ture waan biraan beeku media biraa jira akkarumatti warreen fanditaan hedduu jira media noonni kun tokkolleen akka media illee tahanii juwaar tuquun dandeenya jechuudha maaliif jennaan gaafni akkana mobile duuba teenyee dhiigni keenya sukkarriin tol ka'ee akka tana haa kunfaan sukkarrii tol ka'ee iyyusanii fi gaafa namni kaameeraa taa'ee si waraabu tokko miti namni kaameeraa si waraaba itti qophooytee dhufta
akka dursanitti iyyuun hin jiru ija babaasuun hin jiru amma booda ijjise ija qubdi hancufaanis iskiriina isinirraan balleessu qubaanis ija isin keessaan baasu kanaafu alhamdulillah jaa haajitiin xala galatoomi ali galatoomi jaa kamanatti isinirraa galchee rabbiin huno YouTube irra isinirraa galchee daas amma booda nama hijiru arrabni ilmi namaa gaafa ati qophooytee ajandaa dhuftee kanuma rabbiin iyyansarraa arrabarraa rabbiin kanuma iyyansaa fi arrabarraa waan adda addarraa tana kaafuudhe intervii nama godhu isinii godhe alhamdulillah jaa that's it this is good hin jibbina maaliif jennaan amma ni kufa bakka that's it is gone kude maaliif laayivii fi tanaawu jechuun kiyyanin jarjare beeytanii maaliif iccitiin jalaa baase beeyta laayivii fi YouTube irra taa'anii itti qophaa'anii istuudiyoo tolfatanii duuba taa'anii intervii nama godhuu fi maaliif jennaan gaafa ati intervii nama goote dubbiin tee tanuma OBN numa taati harka OBN numa harka taati OBN numa harka taati that's it maaliif jennaan amma booda ati nama intervii godhu maaliif energy keetis gabbu'a wanni ati qabdu hundi gabbu'a itti qophooytee dhufta yoon akkana jee maal naan jaan lakkisuuta jee amma akka kalee hagabda akka laal haajibuutaa jaanii hin jenne alhamdulillah rabbil alamin haajibuuta laal haajiitiin dhala akkana karabaata irraa buqqaaseeti shamizaan teessisee kalee akkana laf bakka tanatti galatoominaan jee adeero saniifu akkasi taa'ee kalee haajibuutaa maqaan isaalleen alhamdulillah yeroo duraatiif gizee haara fudhatu jechuudha eenyu taayyee fi eenyu tana harraa jechuudha yeroo duraatiif haajii xinxalaan isinii himeetiin jira dubbii tannaa qabadha amma dubbin isaa kololo taadeemti gabbuuti amma tana boot that's it because he's YouTuber after now YouTuberidha YouTubein dhufaa waa takka irraan kaasu huno amma akka dursanitti mee haajibuutaa kootu maarreeje hin jiru alhamdulillah jaa isinii galee manarra gale isinirraa dadhabsiifne isinirraa galchine mee amma booda yoo onnee qabaate laayiviin as bee haa dubbatu niin dhufaaf yoo onnee qabaate akkana laayiviin dhufee akka baratisan haa dhufu hin dhufu jechuudha booda miidiyaa nuubiyaa jedhamu katolchee harka kaa'e Abiy Ahmadi ati karaa saniin deem dubbadhu jedhee deem arrabsi jaa garuu isan laalu Abiy haaji xinxalaa laala arra haaji xinxalaa maal jedhu deema arra culullee maabarri Jawaar yookaan maabarri Girrisaa kun dhiiroo maal naan jedhu jira jedhee nu kana laalan malee isa kana numa arrabsi jedhanii because waan itti kanna waan beekaniif ajandaa isaanii waan ta'eef they don't even look at him so kanaafu amma tana akka injifannoo laala akka alatti wanni irraa isinii galchine nu laalaati tana akka waan guddatti ilaalna jechuudha tana booda hin jiru haajibuutaa haaji Girrisaa arrabni jiru baaliif protokoola miidiyaa jira namni ani yoo amma miidiyaa naaf jedhaniin maaliif jennaan gisee garii nin cinqamaa bakka dhiiroo ethics miidiyaa kanan balleessa maariyyoon amma kalee hagamta akka rakkatan gartanii warra akkana jedhu jira warra miidiyaa ifirratti ay freedom የኛ freedom እስካሁን ትጠበቃለች አባቴ freedom ተኛ ሉዝ ጎዱ ፈን freedom ንተኛ አመለ ጉቱ ቻርጂን ተኛ ጉቱ ረን ተቆምቱ ዱከራ ካምና አባበርባን አመለ ማሊፍ ጋፋይ ባክግራውንድ ተልፈደ ማልጂ አከ ሚዲያ አክት ጎዱ ኤገለ ኒን ጭንቀም ወራ አከነ ጀው ጅራ ወራ because ዶር ካደጋ መቃነ ማካሱ እንደንደሱ ሚዲያ ረተይሴ ጀዋር አከነ አበሉን አከነ ጀው እንደንደሱ ሁኖ አማ አከሲ ሆለቻ ሂጋ አማ ወራ አከነ ጀው ጅራ ወራ አልহামዱሊላህ ካኑ መረቢን ጀዋር መሐመድ ለህ አረፉ ደቺሴቹ so kanafu fayya argadha galatoma tana tun injifannoo teenya Facebook live irraa isini ariine wanna irratti isini galchine YouTube irratti amma booda haara galfattan arrabni jiru numaatu wal qaraasisu asirratti waan takka wal qaraasifna walii xilaanxilla itti jabaanna waa'ee corona tana please du'aa godha bakka jirtanii du'aa godha intufatina ammallee qulqullina keessan jabaadha itti fufa continue doing it gaafa harkaan qabattan gaafa hulaa wahii qabattan gaafa harka namaa hin tuqina sila harki namaa tuqu hafee jira still qulqulloomina keessan itti fufa waan immune system vitamin C kana kanas numa nyaadha haga dawaan argamuchu if eega tanaan jala dabrachu rabbiin irranu aansu dhukkuba kanas rabbiin irraa kaasu du'aa itti godha isallee rabbiin irraa galchi asirra tanallee injifannoodha internet ni gadhiifamellee ammallee irra deebi'ee obbolawwan keenya warri wallaggaa baga addunyaa wali baatan kuni qabsoo yookaan sagalee addunyaa guuturraa alaa keessan biyya alaati bakka hunda isinii godhameeni arrabaname ta duraan dura cufamuun hin turre isinirraa so kanaafuu jabaadha isinillee baga agartan koronoo dhukkuba jaan kana firraa eegaa dhukkuba koronaa jaan ka addunyaa wal gahaa jiru jira odeeffannoo kana sirriitti odeeffadhaa isinin jenna so tanuma arraaf yoo hagana jenneni gaha walit deebina guyyaa gaarii halkan gaarii isinin jenna